sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisa amajjii 11 bara 2018 ashama akkam jirtu kabajamoo fi jaalatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun qophii addaa isin biraan geenya. Wallee warraaqsas qaama sagantaa keenyatti. Isin keessummeessaa kasi waliin turu an ibsaa dhaabasaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jecha amma kallattiin gara oduuttan sin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an abdii bilisummaati. Mootummaan abbaa irree wayyaanee uummata keenya naannoo Somaaliirraa buqqaaniif gargaarsi akka hin geeffamne dhorkuudhaan namuu akka deemee hin dubbifne taasisaa jirti. Uummanni Oromoo rakkoo irratti waliif birmachuutti kan muufatte mootummaan abbaa irree wayyaanee deeggarsi lammiilee naannoo Somaaliirraa buqqaaniif akka hin taasifamne haala adda addaatiin dhorgaa turteetti. Shira ofii xaxxeen qabeenyaa fi qe'ee isaarraa kan buqqaaftee mootummaan faashistii kun ammas uummanni kun rakkoof akka saaxilamu taasisuudhaan wanti hojjetaa turtee fi jirtu laayyoos miti. Haaluma kanaan godina Baalee keessaa qeerroon waliin ta'uudhaan hawaasa qabeenyaa fi qe'ee isaarraa buqqee dubbisuudhaaf yommuu deemuuf jedhanitti waraqaa eeyyamaa dhorgachuudhaan akka hin deemne taasisaa turte. Qeerroon roobee garjeeda waraqaa eeyyamaa aanaa leemuu fi bilbiloo irraa dhabanis sodaa tokko malee midhaan nyaataa fe'anii godina Baalee aanaa hidhaa yookiin beeltoo buufata qubannaa addeellee fageenya kiiloomeetira 460 ol irratti argamtu deemuudhaan uummata keenya lafa isaa irraa shira isaan irratti xaxameen buqqa'an ijaan arguun jajjabeessaniiru. Kanarraas uummanni Oromoo wal malee akka hin qabnee fi kan waliif na'u dhala ilmaan Oromoo qofa akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Akkasuma yeroo adda addaatti gargaarsi lammiilee naannoo Somaaliirraa buqqaafamaniif taasifamaa akka jiru gabaasaaleen adda addaa argannu ni addeessa. Oduu keenya biraatiin Yuunivarsiitii Amboo damee guddaa keessatti dararaan barattoota Oromoof saboota cunqurfamoo itti fufee jira. Mootummaan wayyaanee sochii barattootaa laaffisuudhaaf tarkaanfii gara jabinaa barattoota Oromoo irratti fudhattu cinatti shira adda addaa xaxuudhaan jireenya barattootaa dhalootaan Oromoo ta'anii gaaga'aa turteetti ammas hojii kana ittuma jirti. Barattoota naannoo biraaf barataa Oromoo walitti buusuunis hammaatee jira. Haaluma kanaan torbee darbe keessa qaamni hin beekamne barataa naannoo Benishaangul lubbuun dabarsee jiraachuu gabaasaan arganne ifa godha. Qaamni barataa kana ajjeesee addaan hin ba'een kan jiru ta'ullee dabballoonni mootummaa wayyaanee ta'ee jechuudhaan dubbii walitti akka kaasaniif barattoota Oromootu ajjeese jechuun sobaan maqaa balleessii adeemsisaa jiraachuun dhaga'ame. Qaamni barataa kana ajjeesee akka barattoonni shakkanitti humna waraanaa moorichaa keessa jiru federaala ta'uu dubbatu. Sababiin isaas barataa Oromoof saboota cunqurfamoo walitti buusuuf akeekkate jedhan. Ofuma ajjeesanii barattoota kana tumsuun duula jabaa ilmaan Oromoo irratti bahuu isaanii dubbatamaa jira. Tumsa poolisii federaalaa kan argatan jarreen akkasuma barattoonni naannoo Benishaangul kun ayyaana qilleen wal qabatee Oromoo, Amaarri, uummanni kibbaa fi kanneen kana fakkaatan ayyaanaaf agarsiisaa sirbaa osoo dhiyeessaa jiranii kaaffee keessatti barattoonni Gambeellaa ijoollee Oromoo, Amaaraa fi uummata kibbaa maaf kaaffee keessatti bishaan walitti naqxu maaf nutti nammaa jechuudhaan walitti bu'insa kaasan. Ijoolleen hoddiin walitti bu'insa kanaan miidhamanii amma hospitaala jiraachuu maddi oduu keenyaa ifoomseera. Barattoota Oromoo miidhamtee ciistummoo poolisiin federaalaa akka isaan hin wallaanamne ambulaansii dhorkaniiru. Poolisii Oromiyaa konkolaataa isaaniitiin hospitaalatti ijoollee akka geessaa turan gabaafame. Dabalataan moorichuma keessatti barattoota Oromoo gidduutti wal dhabdeen banamaas jira. Wal dhabdee kanas akka babal'atuuf basaasota wayyaanii barattoota waliin barataniif ajajni laatamee jira. Kanaanis barataa Oromoo yaada isaa bakka lamatti baasuu irratti bobba'anii akka jirantu gabaafamaa jira.
Barattoonni keenya shira diinaarra aanaa akkuma turanitti shira alagaa kanatti akka dammaqan abdiis qabna jechuun gabaasni qeerroo bilisummaa Oromoo gamasii ifa godha. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo waraana poolisii federaalaa mooraa Yuunivarsiitii Amboo keessaa qubsiifamee jiruun hiraarfamaa turan. Hedduun barattootaas halkan mooraa gadhiisuun gara ummataatti baqataa akka bulan maddeen qeerroo magaalaa Amboorraa ifa godha. Mootummaan wayyaanii amajjii 7 2018 ta'ee jedhee shira barattoota Oromoo fi barattoota naannoo Gambeellaa irraa dhufan waliin walitti buusuuf shira xaxuun walitti bu'insa uumamuutti fayyadamuun barattoota Oromoo dhiiga dhangalaasuu fi hidhaatti guuruuf tattaafachaa akka turee fi walitti bu'insa uumeen guyyoota lamaan dabalatee barattoota Oromoo reebichaan hiraarsaa jiraachuun ifa ta'eera. Yeroo ammaa barattoonni hedduun reebichaa poolisonni federaalaa mooraa Yuunivarsiitii Amboo keessaa qubsiifamuun raawwachaa jiraniin hedduun miidhamanii wal'aansallee dhabuun rakkachaa jiraachuun ifa ta'eera. Gidduu kana Komishiinerri poolisii federaalaa kan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun beekamuu fi yakka waraanaa barattoota Oromoo irratti raawwachaa kan jiru ibsaa qeerroo bilisummaa Oromoo irratti baaseen yakka dargaggoota Oromoo barattoota Oromoo fi uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun saaxilameera. Shira kana hubachuun uummanni Oromoo tokkummaan ilmaan isaa qeerroo cinaa dhaabbachuudhaan gabrummaatti xumura gochuun dirqama. Oduu keenyataanuun sirni kabaja ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi seensa bara haaraa kan bara 2018 amajji 2018 addunyaa hunda irratti iddoo garaagaraatti miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromootiin gaafa amajji 1 irraa eegalee guyyaa fi bakka adda addaatti ayyaaneffatamaa jiraachuun beekamaadha. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kan godina kibba Oromiyaa keessaa socho'u waraanni zoonii kibbaa gaafa amajjii 6 bara 2018 bakka uummanni Oromoo godina kibba Oromiyaa kumootaan lakkaawaman akkasumas hooggantoonni dhaabaa qondaalotaa fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo lakkoofsaan guddaadhaan argamanitti ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi seensaa bara haaraa kan bara 2018 kana sirna ho'aa fi haala adda ta'een uummata isaa wajjin kabajatee ooleera. Sirna kana irratti agarsiisni hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo agarsiisni humna jajjabee yookiin komaandoo waraana bilisummaa Oromoo diraamaan adda addaa haala qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hundaa'uunii fi dorgommiin ispoortii gosa adda addaa hedduun waraana bilisummaa Oromootiin dhihaatanii guyyaa guutuu hirmaattota bohaarsaa oolaniiru. Hooggantoonni dhaabaa sirna kana irratti argamanis seenaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo akkasumas bu'aa bayii dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo fi waraanni keenya waraanni bilisummaa Oromoon keessa darbee qabsoo bilisummaa uummata keenyaa sadarkaa har'aa kanaan ga'ee fi dirqama fuula keenya dura jiru ilaalchisuudhaan hawaasa bal'aa hirmaattotaaf taasisaniiru. Sirna kabaja ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana sababeeffachuudhaanis waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa qabsoo bilisummaa Oromoo kan wareegama qaalii ilmaan Oromoo kumaa kitilaan itti baasaniin sadarkaa har'aa dhaqqabe kanatti xumura gochuudhaan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf kan yeroo kamiiyyuu caalaa dirqama loltummaa isaa bahachuuf qophii ta'uu beeksise. Dhumarratti duula sanyii duguggaa yookiin jenosaayidii mootummaan wayyaanii uummata keenya Oromoo irratti labsee geggeessaa jiru kana fashaleessuu fi galma ga'iinsa kaayyoo qabsoo keenyaa saffisiisuudhaaf uummanni keenya irree fi gaachana isaa kan ta'an waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo cinaa waan danda'u hundaan akka dhaabbatu yaamicha dabarfataniiru. Dhumarratti shirri ija babaasaa mootummaa abbaa irreetiin yeroo yerootti dalagamaa ture ammas itti fufee jiraachuu duula dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo ukkaamsisee hidhuuf akka yaadamee jirutu saaxilame. Duulli kunis waajjira poolisii federaalaa impaayera biyyattii biraa kan bahee akka ibsetti maqaa duula qorannoo gadi fageenyaa qeerroo bilisummaa Oromoo irratti goona jedhanii shiraa fi gidiraan adda addaa yaadamee akka jirutu dhaga'ame. Duulli qorannoo gadi fageenyaa qeerroo bilisummaa Oromoo irratti haa adeemsifamu jedhu kun diinummaa mootummaa wayyaanii qabsoo Oromoo irratti qabuu fi duula ukkaamsaa qeerroo Oromoo irratti xiyyeeffate ifaan ifatti kan dubbatedha. Maddi olola kana sodaa mootummaan wayyaanii adeemsa qabsoo irraa qaban qajeelootti kan ibsu yommuu ta'u shira dhokataa biraa akka ta'es qeerroon bilisummaa Oromoo qoratee bira gahee ergaa dhokataa mootummaa abbaa irree kana saaxileera. Akkuma yeroo adda addaa gabaasota keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irratti gabaasaa turre yaadachiisutti maxxannee wayyaanee kan taate OPDO'n maqaa foollee Oromoo jedhuun qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo dogoggorsiisuu dadhabsiisuu yoo danda'ameef immoo dhabamsiisuu fi balleessuuf daba adda addaa yaadamee akka tahe qeerroo bilisummaa Oromoo bira gahee saaxilee jiraachuunsaa ifa.
kana maqaa foollee jedhu kanaan danqaa qabsoon sochii qeerroo bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatan jalaa fashaloofnaan yeroo ammaa kanatti immoo golgaa dhokataa tolfatanii gurmuu qeerroo Oromoo keessa karaa hin beekamnee fi tooftaa adda addaatiin keessa seenuudhaan yakkaa fi gochaa sochii warraaqsa qeerroo afaan fajjeessuu fi maqaa xureessuu ofummaa akka hojjetaa jiran qorannoon oolmaa qeerroo bilisummaa Oromoo saaxiluu irratti argama. Akka gabaasni qeerroo keenyaa bakka garaa garaa nu qaqqabe ibsutti maqaa qeerroo bilisummaa Oromootiin gochaan farra qabsoo Oromoo ta'e akka raawwatamaa jirutu dhaga'ame. Baha Oromiyaa bakka baay'eetti nuti qeerroo bilisummaa Oromootii qabsoof barbaannaa jechuun uummatarraa humnaan horii fi wantoota biraa akka saamaa jiran qeerroon qorannoon bira gahee shira diinni tolche ta'uu saaxilee jira. Gochaan farra qabsoo Oromoo ta'e kanaa fi kana fakkaatan kanneen biroos Oromiyaa bakka baay'eetti bifa dhoksaan ta'een adeemsifamaa akka jiru miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo iddoo garaa garaatti argaman hordofanii saaxiluu irratti argamu. Shiraa fi gidiraa ofii boccee kanaan mootummaan abbaa irree wayyaanee qorannoo gadi fageenyaa qeerroo bilisummaa Oromoo irratti geggeessina jechuun yaada poolisiin federaalaa biyyattii baaselleen kanuma irraa kan hin fagaanne ta'uu ibsi ejjennoo qeerroo bilisummaa Oromoo baasee ni ifoomsa. Gochaa fi yakkoota qeerroo bilisummaa Oromoo irraa hin eegamne ofumaa dalaguun duula maqaa balleessii sochii qeerroo bilisummaa Oromoo irratti akeekkatanii ka'aniin yeroo ammaa kana dargaggoota Oromoo bakka garaa garaatti funaanuu akka eegalames dhaga'amaa jira. Duulli kun dhimmaa fi tooftaa qaroo fi qeerroo Oromoo qofa ittiin funaanuuf qophaa'e yommuu ta'u sochii qeerroo bilisummaa Oromoo geggeessaa ture geggeessaa jiruu fi geggeessuuf deemu bilisummaa Oromoo fi qabsoo abbaa biyyummaa Oromoo irraa kan darbe shirrii fi dabni qaama kamuu miidhuu akka hin jiraanne qeerroo bilisummaa Oromoo gad jabeessee ibsa shira mootummaa wayyaanee kana balaaleffachaa shira kana saaxiluu fi irraa of tiksaa sochii warraaqsaa akka qabsoo bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoon eegalame akka finiine itti fufuuf qeerroon bilisummaa Oromoo dhaammateera. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetar baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 1740 irratti kallattiin isiniif darbaa jirudha. Oduu kasin dhageessise Jaal Abdii bilisummaa ture horii buli jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophiitti aanutti isin dabarsa. Ammas nu waliin tura.
mootummaan gita bittuu wayyaanee bara bittaa ishee dheereffachuuf bara baraan tooftaa ishee jijjiirrataa asiin geessee jirti. Tooftaa tokkoon yoo milkaa'uudhaa baatte tooftaa biraan as ba'aa har'aan geessee jirti. Baroota bittaa ishee hunda yoo ilaalle guyyaa tokkoof uummataaf jettee jiraattee hin beektu. Bultee kaatee haala ittiin bara bittaa ishee dheereffattu yaadaa yoo nageesse. Har'as taanaan ofiif malee saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii keessa jiraataniif jettee seera lammii biyyattii fayyadu baastee hin beektu. Oltee bultee labsii haaraa baasti. Labsiin kunis labsii lammiilee ittiin xaxuuf ooludha. Kanarra aanuuf baroota darban kana keessa hojii qeerroon hojjete salphaa miti. Sansala wayyaaneen lammiilee cunqurfamoo biyyattii ittiin sakaaluuf qopheeffatte qeerroon barattoota Oromoo haalaan burkuteessee adiyyootti hambisee jira. Kana caalaa akka milkoofneef shira wayyaaneen baasaa bulturratti caalaatti dammaquu qabna. Gama wayyaaneen waggaa haaraa kanaaf wanti isheen lafa keewwatte hedduun jiru. Sochii qeerroo bilisummaa Oromoo geggeessaa turee fi jirutti kan barraaqde mootummaan wayyaanee qabsoo qeerroo laamsheessuuf qorannoo gad fagoo qeerroo irratti gochuuf hojiitti seenneerra jechuun labsattee jirti. Sananqisuuf qeerroon bilisummaa Oromoos gama isaatiin caalaatti tooftaa wayyaaneen baafte irra aanuuf yeroo kamiyyuu caalaa hojjechuun qabuun dhaamsa keenya. Karoora hedduutu qabsoo Oromoo gufachiisuuf wixanamee jira. Karoora mootummaan wayyaanii bara 2010 jalqabee cimsatee karoorfate keessaa muraasnii fi ammaaf kan bira ga'ame. 1. Saamicha lafa Oromoo Finfinnee. 2. Maaster pilaanii Finfinnee hojiirra oolchuu. 3. Uummata Oromoo diinagdeen dadhabsiisuu. 4. Dhaabbilee miti mootummaa fi investoroota biyya alaa kamuu biyya keessa hojjetan keessaa dhoksaan sheerii qabaachuu. 5. Uummata Oromoo irratti gibira humnaa olii ramaduun qabeenya uummata Oromoo saamuu. 6. Namoota qabsoo Oromoo keessatti iddoo fi qooda qaban ajjeesuu fi hidhuun waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuu. 7. Uummata Oromoo naannoo Sumaalee, Beneshaangul Gumuz, Walloo Kamisee, Raayyaa fi Gambeellaa keessa jiraatan walitti buusuun fixuu fi buqqisuu. 8. Uummata Tigraay lafa uummanni Oromoo buqqa'ee fi lafa qabeenyi uumamaa jirutti qubachiisuu. 9. Dhalattoota Tigree yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessatti baratan ijaaruun Tigiroota naannichaa jiran wajjin hidhata akka qabaatanii fi dhoksaan meeshaa hidhachiisuu. 10. Qubattoota Tigraay keessumaa Finfinnee qubatan hatattamaan hojii qabsiisuu fi kanneen biroollee ni jiru. Karoora wayyaaneen baafte kana keessaa kan milkaa'eef 1. Oromoota naannoo Sumaalee jiran ajjeefteetti. Qe'ee fi qabeenya isaaniirraas buqqifteetti. Haa ta'u malee akka keessa beektonni jedhanitti waliigalteen TPLF abdii illee wajjin qabdu yeroo ammaa dhadhaa abidda buute taatee jirti. Abdiileen Oromoo naannoo Sumaalee buqqisuuf gargaarsa guutummaatti TPLF irraa argatuyyuu Tigiroota naannoo Sumaaleetti qubachiisuu diduun isaa dhagahameera. Eelaa fi godaannisa TPLF fi abdiileen uummata Oromoo irraan gahan garuu yoomuu kan dagatamu miti. Uummanni Sumaalee akkuma uummata Oromoo waggoota baay'ee hacuuccaa jala ture. Uummata Oromoo wajjinis wal danda'uu, wal kabajuu, aadaa fi afaan walirraa dhaaluun baroota hedduu wajjin jiraataniiru. Haa ta'u malee saboota hedduu biyyattii uummata Oromoo wajjin walitti buusuun umurii ishee dheereffachuu kan barte mootummaan wayyaanee jala deemtuu ishee kan taate abdiileen galmaan gaatteetti. Kun immoo lafaa fi qabeenya Sumaalee saamuuf jecha kan ta'e malee uummata Sumaaleef yaadamee miti. Dhumaatii fi gaagama baay'ee booda yoo ta'es uummanni Oromoo diraamaa sobaa abdiileen mootummaa wayyaanee wajjin ta'ee obbolaa lamaan gidduutti raawwachaa jiru diddaan ofirraa buusee qabsoo uummata Oromoo cinaa dhaabbachuu qaba. 2. Uummata Oromoo dinagdeen dadhabsiisuu. Qotee bulaa Oromoo gibira seeraan alaa irratti ramaduun gatii xaa'oo, qaala'insa doolaaraa fi kanneen biroo sababeeffachuun irratti tuuluun jaanjessaa jirti. Akkasumas fincila xumura garbummaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti finiinee jiruun wal qabatee qotee bulaa mana hidhaatti guuraa jirti. Daldalaa Oromoo. Daldaltoonni Oromoo yeroo ammaa dorgommii keessaa bahaa jiru. Kunis sababa gibira humnaa olii fi daldaltoonni dhalootaan Tigree ta'an gibiraa fi sharafa tokko malee taaksii firii galfachuun gatii gadi bu'aan gurgurataa jiru.
Kanaaf immoo haalli daldalaa yeroo ammaa Finfinnee naannoo Boolee, Haayaa Hulet, Markaatoo fi kan biroollee ragaa ta'uu ni danda'a. Kanarratti daldaltoota seeraan alaa miseensota TPLF ta'an yeroo dhiyootti uummataaf ifa goona. Uummata Oromoo Finfinnee keessa jiraatan yeroo ammaa qaala'insa jireenyaa irraan kan ka'e qabeenyattiin ijoollee isaa mana barumsaatti ergatullee dhabeera. Daldaltoonni Oromoo hojiif gara Finfinnee dhufan illee kiraayii manaa kaffaluu dadhabuudhaan jiraachuu dadhabanii godaanaa jiru. Manneen koondoominiyeemii abbaa mana ciisichaa tokko hanga qarshii 8,000 ji'atti kireeffamaa jira. Qaala'insi kiraa manaa kunis Tigiroota ammaaf warra mana hin arganne itti galchuuf kan godhamedha. Yeroo ammaa koondoominiyeemiin Saamit, Abbaa Iddoo fi kanneen biroo guutummaatti dhaloota Tigireen weeraramee jira. Manneen dhugaatii, manneen nyaataa fi manneen itti DSTV ilaalan illee guutummaatti isaanumaan qabamee jira. Afaan Oromoos ta'e afaan Amaaraan nyaataa fi dhugaatii ajajachuun illee rakkisaa ta'aa dhufeera. Dhaabbilee miti mootummaa fi investeroota biyya alaa kamuu biyya keessa hojjetan keessa dhoksaan sheerii qabaachuu. Warshaalee biiraa. Warshaan biiraa Beddellee fi Harar warshaalee waggoota 25 oliif Oromiyaa keessa turan yoo ta'u, bu'aan isaa waggaatti miliyoona 50 ol tilmaamamu, galiin isaa TPLF'if galaa tureera. Hojjettoonni aangawoon warshoolii kana keessa turanis Tigiroota turan. Uummanni Oromoo naannichaa 1,200 ol ta'an mindaa baay'ee gad bu'aa ta'een hojii humnaa fi hojii yerootiin waggaa dheeraaf hojjetaa turaniiru. Haa ta'uyyuu malee mootummaan wayyaanii waggoota 25f naannichaaf utuu bu'aa tokko hin buusiin dhaabbata Heineken International jedhamutti waggoota 3 dura gurguruun isaa ni yaadatama. Dhaabbanni kunis dhalattoota Oromoo naannichaa baroota hedduu warshicha tajaajilaa turan maqaa hojjetaa yeroon gatii tokko malee ari'eera. Isaanis waan nyaataniif ijoollee isaanii ittiin guddifatan dhabuun erga rakkachuu qabanii bubbulaniiru. Akkasumas naannoo Qilixootti lafa qote bulaa Oromoo dabalataan kennuun warshaa biiraa Waaliyaa dhaabbatanii jiru. Mootummaa TPLF warshoolee biiraa Heineken keessa dhoksaatti sheerii % 40 qabaachuunsaa bira gahameera. Dhaabbilee gargaarsa miti mootummaa. Dhaabbileen miti mootummaa gara biyya keessaa dhufan hojjettoota dhalootaan Tigree ta'an qofa qacaraa jiru. Akkasumas konkolaataa fi meeshaa garaagaraa Tigiroota qofaa irraa akka kireeffatan godhamaa jiru. Fakkeenyaaf konkolaataan Longibaas jedhamu 67 ta'uu namicha Ifreem Hagos jedhamuun galiin konkolaataa tokko guyyaatti qarshii 1,600 kireeffamaa jira. Akkasumas gargaarsi fayyaa, nyaataa fi kanneen biroo Oromiyaa keessatti haala barbaachisuun akka hin godhamne gufuu ta'aa jiru. Fakkeenyaaf namichi Daani'el Gidee jedhamu kan dhaabbata International Monetary Fund keessa hojjetu Oromoota naannoo Somaalee irraa buqqaan 5,000 ta'an magaalaa Harar bakka Bataskaana Qullubbii Gabriel jedhamu qubatanii jiraniif baajanni akka hin ramadamne dhorkuun isaa bira gahameera. Dabalataanis gargaarsa maqaa uummata Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaanii dhufanis gara naannoo Tigraayitti dabarsaa jiru. Lakkoofsi uummata buqqees akka uummata bal'aa Oromoo fi addunyaa jalaa dhokatu gochaa jiru. Dhaabbileen gargaarsa adda addaa misooma garaa garaatiif jechuunis manneen barnootaa, ijaarsa dhaabbilee fayyaa, bittaa ambulaansii, gargaarsa ijoollee hiyyeessaa fi kanneen biroof ramadame % 70 ol naannoo Tigraayiif oolchaa jiru. Investimentii. Abbootii qabeenyaa biyya alaa dhufanii fi waldaan dhalattoota Tigraay kan biyya Ameerikaatti argamu waliin ta'uun maqaa lammii biyya alaatiin warshoolee fi investimentii garaagaraa lafa Oromoo irratti babal'isaa jirti. Uummata Oromoo irratti gibira humnaa ol ramaduun qabeenya uummata Oromoo saamu. Hojiin kun hojiirra ooluu kan jalqabe bubbuleera. Uummata Oromoo daldala irratti bobba'e magaalota Oromiyaa hedduu fi Finfinnee keessatti gibira galii isaanii waliin wal hin madaalle irratti ramaduun baay'een kasaaraaf saaxilamaniiru. Kaan immoo hojii isaanii dhiisaniiru. Yeroo gibirri sassaabamu wal fakkeessuu fi ija uummata Oromoo jalaa dhokachuu jecha daldaltoota Tigree wajjin qixuma sassaabuun warra Tigree ta'aniif karaa bakka bu'oota isaaniitiin akka deebi'u godhamaa ture.
Kanaafis ragaan qabatamaan obbo Aragaawii Berhee kan jedhamu abbaa qabeenyaa fi hoteela Hiddaasee haya huletti bakka bu'aa Tigree naannoo sanaa ta'uun qarshii galii gibraaf bara 1998 akka lakkoofsa Habashaatti sassaabame karaa isaa akka deebi'u godhamuusaa bira gahameera. Haala kanaan diinagdee fi galii uummata Oromoo daldala adda addaa keessatti hirmaatan dadhabsiisuun lammiilee keenya hiyyummaa fi gadadoof saaxilaa jiru. Namoota qabsoo Oromoo keessatti iddoo fi qooda qaban ajjeesuu fi hidhuun waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisu. Karoorri kun waggooti 25 oliif hojiirra oolaa kan jiru yoo ta'eyyuu waggaa 10 as garuu bifa qindaa'een hojjetamaa jira. Dhalataan Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii mirgaa uummata biratti fudhatamaa fi abdii qabu barataa dhaabbilee barnoota gurguddoo keessatti dandeettii addaa qabu dhalataa Oromoo qabeenyaan sadarkaa gaariirra jiru investara kontiraaktaraa fi kanneen biroo biyyaafis ta'ee addunyaaf abdii ta'an adamsuun mana hidhaatti naqanii maqaa shororkeessummaan himattee abdii uummata Oromoo awwaalaa jirti. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kunis dararaa adda addaatiin rakkoo xiinsammuuf saaxilamaa jiru. Maatiin hidhamtootaas rakkoo dinagdee fi hawaasummaaf saaxilamanii jiru. Uummata Oromoo naannoo Sumaalee, Benashaangul Gumuz, Walloo Kamisee, Raayyaa fi Gambeellaa keessa jiraatan walitti buusuun fixuu fi buqqisu. Akka odeessi keessaa bahimutti karoora kana hojiirra oolchuuf TPLF baajataa fi humnaan baay'ee dhangalaafteetti. Garuu hubannoo fi wal iyyaafannoo uummanni Oromoo waliif gochaa turee fi jaalalaa fi ulfina uummanni Oromoo saboota biyyattii biroof qaburraa kan ka'e guutummaatti hojiirra ooluuf hin dandeenye. Haa ta'uyyuu malee gaaga'amni uummata Oromoo Walloo irra gahe ajjeechaan suukkanneessaa buqqeensi qabeenyaa fi qe'ee uummata Oromoo Sumaalee irra gahe akka injifannoo guddaatti galmeessanii jiru. Ammas muuxannoo achii argatan bifa qindaa'een uummata Oromoo naannoo Benashaangul Gumuz jiraatan irratti abdii utuun kutiin hojiirra oolchuuf kukkuraa jiru. Uummata Tigraay lafa uummanni Oromoo buqqa'ee fi lafa qabeenyi uumamaa jirutti qubachiisu. Akka odeessi keessatti TPLF dhufe ibsutti uummata Gambeellaa lakkoomsaan 4,000 hin caalle kanarratti saboota keenya qopheeffanne 5,000 ta'an baajata keenya bara keessa jiru kanaan qubachiisuu qabna jedhaniiru. Kun egaa mootummaan wayyaanee sobdee ayyaana sabaaf sablammootaa qabanye jettee sirbisiiftus tuffii fi jibba uummata Gambeellaaf qabdu ifatti mul'iftee jirti. Dabalataanis lafa uummanni Oromoo naannoo Somaaleerraa buqqaan irratti qubachiisuufis hojiirra jiraachuu miseensota isheef beeksistee jirti. Dhimma qabeenyaa fi lafa Oromoota naannoo Beneshaangulis akka cimsanii irratti hojjetan akeekkachiifteetti. Qubattoota Tigraay keessumaa Finfinnee qubatan hatattamaan hojii qabsiisuu fi kanneen biroollee ni jiru. Hojiin kun bal'inaan hojiirra oolaa jira. Magaalaa Finfinnee naannoo Boolee, Awwadaataraa, Kondominiyeemii Saabit, Abbaaddoo, Haaya Hulettii fi kanneen biroo weeraruun manni daldalaa, manni nyaataa, hoteelli manni jireenyaa daldaltoota Tigreen guutee jira. Walumaa galatti karoorri humni kun uummata Oromoo fi qabsoo uummanni Oromoo lubbuu fi dhalootatti gabbaraa jiru hambisuun duguggaa sanyii bifa qindaa'een uummata Oromoo irratti raawwachuun koloneeffachuu, balleessuu fi qabeenya uummataa fi lafa Oromoo dhuunfachuufis kutattee kaatee jirti. Kanaafuu uummanni Oromoo fincila xumura garbummaa kallacha qabsoo Oromoo kan ta'e adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo waliin ta'uun qabsoo jalqabe finiinsuun yeroo isaa dhumaaf humna nama nyaataa burkutaa'ee jiru ofirraa lafa buusuu qaba. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Urri kaayyoo koo dubarraa dhaabbate dhiiga dhangalaas namni tujaara jira woboo. Bilisummaa falmaa ejjannoo saajjirsaa cataa'ee Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromootiif gadaan gadaa bilisummaati.